Hello Jal Marro Akami. Hello. Hello Akami. Nagaa akkam jirta? Fayyaa Jal Marro raadiyoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa irratti dhiyaatanii dhimma ajjeechaa suukanneessaa artista Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti haasaan waliin gochuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursee galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa jechuu barbaadanillee. Ajjeechaan Oromoo irratti gaggeeffamu babal'ataa jira. Kan baadiyyaa keessatti gaggeeffamaa ture gara magaalaatti tarkaanfatee artista Hacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaan suukanneessaan raawwatameera. Sababni ajjeechaa kanaa maal ta'uu danda'a jettu? Fayyaa ta'e jaalladhe. Egaa sababa ajjeechaa kanaa osoon ibsiin dura akkuma Oromoo tokkootti akkasumas immoo artist Hacaaluu Hundeessaa akka nama jaalatuu fi sirba warraaqsaa akka nama dhaggeeffate tokkootti jalqaba gaddaa na dhagahame ibsatuu fedhanillee nama gaddisiisaa, nama aarsaa, hunda caalaa immoo nama qaanessaa. Sabni guddaan hamma naga'u kuni nama isaa tikfachuu, sirna nama isaa tiksuu fi danda'u dhabuusaatu qaanii kana nama qaanessa kan hin jedhee gaafattee fi ajjeechaan baadiyyaa keessa turuu, magaalas turuu, ajjeechaanii keessumaa immoo erga Oromoon sirna bittaa bana dheeraa ofirraa kaafneerraa jedhee gara bilisummaa dhandhamuutti adeemuuf osoo jiruu suni ta'uu fi erga dideetii asitti ajjeechaan adeemaa jiru baay'ee akkaan fokkataa sadarkaa amma irra ga'e mul'ise ka Hacaaluu malee Hacaaluu moo artistii onnee uummata Oromoo keessa jiruu fi beekamu jaallatamu waan ta'eefi akkasitti bahee mul'ate malee Oromoon mana isaatti kan du'aa jiru manuma isaatu isa beeka. Baadiyyaattis magaalattis. Egaa sababiin ajjeechaa kanaa maali yoo jenne ajjeechaan kuni ka Hacaaluu qofaas miti. Ka Hacaaluu immoo itti yaadamee herreegamee hedduu fi bahii ta'eetiniifi ka raawwatame. Ajjeechaan kun immoo ka ammuma raawwate miti. Yeroo dheeraa nu tuqanii, nu ilaalanii, nutti bubbu'anii rukuttaa onnee uummata Oromoo dhaggeeffataniitu Oromoon cal'isuu ofirraa qolachuu akka hin dandeenye ilaalaniitu suuta nu tuttuqanii nutti bu'aniitu ajjeechaa raawwatedha. Ajjeechaa waggaa darbe artisti Daadhii Galaan irratti raawwates akkanuma irra haguugameetu bira darbame. Isa akkasii tuqanii ulaalanii ajjeechaa raawwate. Hacaaluu Hundeessaa dhugaa dubbatee bakka dhugaan isa barbaadetti iddoo itti dhiite buledha. Yeroo darbe gaaffiif deebii guyyoo waariyoo waliin taasisee Hacaaluun dhaggeeffadheen ture ani. Gaaffiif deebii sanarratti waa'ee sirna nafxanyaa, waa'ee hatamuu farda siidaa dabalee waa'ee siidaa Minilik sana sirnaan dubbatee ture. Kanadhaa warri Minilikiin warri akka gootaatti faarfatan namni kuni deebii isaa yeroo gabaabaatti argata ka jedhu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti fakkartuu guddaatu barreeffamaa ture. Oromoon ni qaana'e ani jedhu nu qaanessa inni jedhu iyyuu kana osoo arginu ittifachuu dadhabuu keenyatti nu qaanessa kan na jechisiise. Jarri kuni waan jechuu barbaadani Oromoon fayyaan isaatu kaa hin tuune lafarra adeemaa jiru abbaan fe'ee taanee ajjeesee itti roorrise namni birmatuuf hin jiru. Sabni sirna tolfate wal qindeesse wal ijaare garuu siidaa reeffa isaattuu dubbachuu qeequu akka hin dandeenyedha nu agarsiise. Ajjeechaan kun siidaa yeroo darbee sana Hacaaluun qeeqee wal qabachuu mala ka jedhu ni yaada. Wal qabachuu malaa qofa ammoo miti. Namni kuni waa'ee warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti artiitii Oromoo akkaataa inni itti dammaqsee fi gara qabsootti galchee eenyumaafuu ifa. Sunis walitti kuufameetu inni eengaddaa immoo sababa yeroo dhiyoo ta'ee akkaataa kanaan ajjeechaan kun raawwatame ka'edhu yaadani. Akkuma amma yeroo lola addunyaa tokkoffaa sababoonni hedduun gara lola addunyaa tokkoffaatti nama oofan
jiraataniyyuu sababni garuu ajjechaa namticha Oschoo Hangaarii yeroo sanaa immediate cause yookaan immoo sababa xiqqee yeroo gabaabduu ta'ee akkasitti raawwate sana inni kuni akkaataa kanaan raawwate kana jechuun barbaada. Haala akkasiin waan raawwate natti fakkaata. Sababiin egaa kana jechuuf tokko biyya sabaaf sablammiin hundi irratti walii galee biyya waloo taate hin qabnu. Lama sirna biyya kana keessatti sabaaf sablammiin hundi wal ta'e ijaarrate hin qabnu. Sadii poolisii abbaa seeraa abbaa halangaa qorataa yakkaa ka loogii paartii siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'e ajjecha akkasii qoratee baasuu danda'u hin qabnu. Wanti hundumtiyyuu siyaasa paartii barcuma aangoo siyaasaa tolfachuuf taa'e qofaatti maxxanee hojjeta waan ta'eef ajjechaan Haacaaluu Hundeessaas akkuma daadhii galaan yeroo qorannee xumurratti uummataaf ibsina jedhameetu bira darbama. Maaliif miidiyaa hedduu irratti yoo caqasta ta'e ajjechaa haa ta'u yakkoota garaagaraa hawaasa siviilii irratti raawwatu mootummaan qoratee uummataaf ibsa jedhamee akkasittiin bira darbama. Namni duuba deebi'ee wanti sun maalirra ga'e jedhee ibsa mootummaa san irraa gaafatu hin jiru. Kun aadaa dheeraa ta'eefis ka Haacaaluu akkas jedhanii darbuu maluu laata ka jedhuni yaadaa qaban. Mee kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana uummanni aariin ka'ee fincilaa jira. Bittoonni Impaayeraa Itoophiyaa immoo nama hidhaa jiru, namoota bebbeekamoo ta'an fa'a. Amma namoota kana hidhuun gaaffii Oromoo, fincilli Oromoo yeroo gara namoota keenya hiikannuu hiikaa jedhutti jijjiiramu namoota amma hidhaa jiran kana hiikanii kunoos ni hiikneerra jedhu achiis namoonni kun gadi ba'anii hiikamneerra jedhu fincila kana dhiisaa qabbaneessaa gara jedhutti deebisuu fi akka kanatti fincila kana dhaamsuudha akeekni namoota kana hidhuu yaada jedhutu jira. Egaa Oromoon yeroo dhiisaa jedhamu kana dhaga'ee dhiisee fincila isaa addaan kutuu qaba moo fincila isaa kana itti fufuu qaba? Akkam ta'uu qaba jettu? Jaalanni yeroo darbe yoo yaadatta ta'ee aktiivistii Jawaar Mohaammed yaaliin ajjechaa irratti taasifamee ture. Yaalii ajjechaa sanaa Oromoon irraa qolachuuf birmannaa inni godhetu ture. Birmannaa sanaa birmannaa qixa sirrii jal'isuutiin gara lola amantii fi gara sabaaf sablammoonni akka walitti bu'aniitti fakkeessuuf jal'ifame. Erga jal'ifame immoo Jawaarii fi jaarrolee biroollee mataa isaanii dabalatee wanni silaa barbaannu gaheera akka jedhamutu ture. Suni du'a keenya nutti dheeresse. Haala amma jirru kanaa fi karaa taatee isuman sila sittime nutti bubu'anii nu ilaalanii nu tuttuqanii roorroo ofirraa qolachuu dadhabuu keenya nu arganii yaadni keenya faca'aa jiraachuu arganiitu ajjecha akkasiif immoo hojii manaatu nutti laatame jechuu. Ajjechaan akkasii kun silaa irran deebi'amu ture. Oromoon gaafuma fincilaa ba'u silaa fincila nam tokkee hidhamuu nam tokkee ajjeefamuu nam tokkee sana qofaa fi sana oolchuu dadhabuurraa immoo ammas ajjeefamuu qeerroo fi qeerrittii hedduu nu gaafata. Yeroo sana ta'es kanuma ture. Duuba deebi'uun sun borummoo eenyu laata akka jedhu gaaffii sitti kaasa. Namni biyya keessa jiru bahee galuu hin danda'u. Isa baadiyyaatti ajjeefamu qabsoorra jiru miti. Lafa naannoo qabsoon jirtu miti. Innumtiyyuu mootummaa kana jalatti gibira gabbaree lafti nagaa jiru ajjecha akkasiirraa baraaramaa hin jiru. Kanaafuu amma kaalkuleeshinii yookaan herregni deemaa jiru yoo warra bebbeekamu kana hidhanii gaaffiin ajjechaanii artistii jaalatamaa kanaa akka kallattii biraa qabatu taasisuun gaaffiin keenya ammoo gaaffii warra hidhame hiiksisuu ta'ee isaan immoo hiikanii gadhiisuutiin isa kana dhaamsuu achi immoo uummanni kanatti quufee dhiisuu yoo ta'e ajjechaanii Haacaaluu dhiigni isaa gatii dhabuudha taati. Borummoo ajjechaa biraaf immoo namni biraa wareegama biraa kaffaluufis nu qopheessuu taati. Kanaaf ani kan hin jechuu barbaadu yeroo hundumaayyuu
namni mootummaa mataa ofii hin qabnee fi sirna mataa ofii hin qabne keessumattuu ammoo akka biyya Itoophiyaa sabaaf sablammoonni hundi alaabaa tokko jalatti seera tokko tolfatee biyya tokko irratti walii hin galle keessatti Oromoo sirna isaaf ta'u tolfachuu dadhabuutu kanaaf nu saaxila waan ta'eef hanga sirna tolfatutti duuba deebi'uutu irra hin jiraatu. Nu qaanesse warri kaleessa qabsoo kana ajjeesaa ture ammoo ulee seera ammoo duulee kenninee fi warra gabrummaa ture akka sabaatti gabrummaa jala turanii akka paartiitti gabrummaa jala turanii paartii isaanii bilisa baase qeerroo fi qarreen Oromoo paartiin sun deebi'ee garuu uummata kana ajjeesuu ofiisaa irra darbee immoo ajjeechaa hamtuuf isa saaxiluu sanatu qaanii akkasii nutti fide waan ta'eef wanni yeroon kennamuufi wanni carraan kennamuufi hin jirtu. Yeroo hedduu Oromootti duula Oromoo ajjeesaa waan akkasiifaa walii obsaafaatu jira. Namni miilli tokko boolla awwaala isaa keessa dhaabbate miilli tokko ammoo baddaa boollaarra dhaabbate yeroo itti kufuuf jirullee hin beekne nama kaaniif carraa kennuuni inni kun gowwummaa sarraa dhumaati. Uummanni kuni dammaquu qaba. Gowwummaa akkasii keessaa abjuu akkasii keessaa wareeree ka'uudha qaba. Fixachuutu irra jiraata. Isa kana jechuu barbaadu. Kanaaf kallattiin amma gaaffiin Oromoo qabu jal'achuu hin qabu. Namni nu tiksu hin jiru, seerri nu tiksu hin jiru, mootummaan nu tiksu hin jiru. Isa kana ofiitti tolfachuu qabna. Hanga sana tolfannutti immoo duuti nurraan dhaabbatu waan ta'eef kana tolfachuutiin goolabamuutu irra jiraata malee nama tokko hiiksisuu fi nama tokko hiisisuurraa isa kanaanii wanti itti kuufamee deebi'amu hin jiraatu. Dhugaan ni turaa ni bulaa garuu inuma bakka gaha. Ammoo yeroo turuuf yeroo bulutti waan bakka hin geenye nama fakkaate nama nuffisiisuun ni mala. Inni nuffinu irra deddeebineetu dalagna. Qabsoon akkanaan galma gaha. Kan biraan namni Siyyum Tashoomee jedhamu ajjeechaa kana kan raawwate qaama hokkara dhalchuu barbaadudha. Ajjeechaa nama tokko hokkara amma kana kaasuu hin danda'u waan jedhu fuula Facebook isaa irratti katabee jira. Dhuguma ajjeechaa kana ajjeechaa nama tokko jechuu dandeenya. Ajjeechaa Hacaaluu irratti gaggeeffame warraaqsa jabaa kaasuuf sababa ta'uu hin danda'u. Egaa beektaa yeroo si dhaanani akkam boonye immoo moo'icha si dhorkatanii inni jedhani jabaatu humna qabaa nama godha jedhama. Ajjeechaan Hacaaluu hokkaraan gana ka'uu kaasuu danda'a jechuun madaa keerratti madaa biraa akka naquu wal fakkaatti. Hacaaluu hundeessaan nama tokko miti. Siidaa mallattoo qabsoo bilisummaa Oromoo adeemu ture. Namni kuni jaalala inni onnee uummata Oromoo keessumaa ammoo dargaggoo dammaqaa gara qabsootti hiriiree wareegama yeroo dheeraa kafalee fi mallattoo isa jalqabaati. Duuti nama kanaa egaa hokkara hammanaa kaasuu danda'a isa jedhee gaafatee deebbiinsaa waan amma deemaa jirutu deebbii ka'aafi. Duuti nama kanaa irratti herregame akkasittiin dalagame kuni uummata Oromoo xiqqeessuu kaanittuu fi tuffachiisuuf du'a kaalkuleetii ta'e waan ta'eef achirratti immoo dabantee madaa biraatiin tuttuquu hojii manaa biraa kennuu fi yaada uummataa gara biraa jal'isuuf waan barreeffamu na fakkaata. Egaa amma biyya keessatti wanti sooshaal miidiyaa kunuu waan dhaabbateeru na fakkaata. Yoo barbaadde ajjeessee sochii booddee immoo akka hafuuran baafanne ukkaamsita waan ta'eef warri akkasii immoo carraa qabaniin immoo waa barreessuu danda'u yookaan mataa isaaniitiin mana isaaniitti qabaachuu danda'u. Sirna akkasiitu biyya kana keessa jira waan ta'eef duuti Hacaaluu hundeessaa hokkara hin kaasu yoo ta'e egaa akkuma du'a saree dhiigni isaa dhangala'ee haa hafu maaltu sin dhibee waan jedhu fakkaatti waan ta'eef isa akkasii fi warra akkasiif deebii kennuu miti silaa Oromoon warra akkasii karaarraa maqsuu ka danda'u sirna ofiif tolfate yoo qabaate qofaadha. Hankanaatti borus iftaanis roorroon akkasii kaduuta irratti immoo kaa maqaa tureettii fi tuffiin akkasii sirratti addaamamutu guddoo nama arsa. Uummanni keenyi isa akkasii jala deemuu otoo hin taane immooshinii yookaan miira akkasii qabaatee
akka bubbee abidda saafaa olii gadi hurgufamuu jeeqamu osoo hin taane tasgabbaa'ee dhaabbatee waaltaa qabsoo isaa irratti tolfate sanaanii fuulduratti adeemuu danda'utu irra jiraata. Duuti Hacaaluu Hundeessaa kaabaa kibbatti bahaa dhiyatti giddu galeessatti maal akka gochaa jiru immoo arguutti jiru. Kanaaf madaa jiru irratti madaa biraa dabaluun waan barbaachisu miti. Ammoo beekaa itti yaadaniitu kana barreessu. Namni kun yeroo hedduu waan inni barreessanis ni beeka. Namoota hedduutu jira warri akkasitti waa barreessanii waan akkasii hordofaan ture. Hacaaluun intarviyuu sana guyyoo walii taasiseetiin asitti sooshaal miidiyaa hedduu irratti dhaadannootu ture. Torbee tokko asitti harree saabbatte sana barbaannee kenninaafi inni sun koodiitti namni kun ajjeefame natti fakkaata jechuudha. Kanaaf inni kun madaa irratti madaa dabaluu uummata Oromoo tuffachuutiin wal qabata. Sabni kun halkan tokkotti bilisoomuu halkan tokkotti hoodhee ka'ee harka wal qabatee waa gochuu danda'u argisiiseera kanaan dura. Har'as immoo afanfaajii hedduu uumame irraatii obsa godhate garaa bal'ate malee duuti Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun akkuma lubbuun gaafa jiraate qabsoo Oromoof siidhaa ta'ee duuti isaa ekeraansaa reetti isaatiillee qabsoo Oromoo fi ifa ni ta'a daandii ni saaqaatee hin qaba waan ta'eef namoota akkasitti itti qoosan kana deebii itti kennuun ammatti waan barbaachisu miti. Deebii ka ta'uu danda'u garuu sirna lafa qabsiifannetu deebii ta'uu danda'a. Waan biraan immoo namoonni akka Leencoo Baatii fi TPLFtu Amaara fakkaatanii Amaaraaf Oromoo walitti buusuudhaaf kana afarsuu jedhu. Yeroo Jawaariif Aluulaa Salomoon itti bookkisan yeroon isaa dhumatee jira. Kun immoo TPLFtti quba qabu fakkaata. Leencoo Baatii immoo nama Oromoo ta'ee sirna kana waliin hojjechaa jirudha. Ammallee namoonni mootummaan kun mootummaa Oromoodha jedhan immoo jiru. Namoota kana maal jechuu dandeenya? Mootummaan kun yeroo hundumaayyuu beektaa nama quba itti qabdu barbaadda yoo ta'e hojii manaa mataa kee hojjechuu dadhabdee kufaatii isarraa dhumaarra jiraachuu keetti argisiisa. Namni akka Leencoo Baatii fa'aa atis isa beektaa qaamaanii anis ni beeka beekna nama kana maal akka ta'e warra akkasii kana irraayyuu haasa'uun hin barbaachisu yeroo keetti laatte. Tigireen isaa ajjeesu, Amaarri isaa ajjeesu, Oromoon isaa ajjeesu, Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hin malleefi asirratti walii galuu qabna. Ammoo lafumaa ka'ee namni keessumaayyuu qaama mootummaa keessaa hirmaannaa qabu tokko seerri lafa jiraa qoratameetu himama ture. Olii gadi akkaataa kanaan odeessanii iddoo barbaadan irratti akkaataatti mootummaan kun aangoorra turuu qabuu fi hawaasni wal ta'ee hin falmanne tolchuu irratti namoota qopheeffamanii ta'an keessaati tokko Leencooni. Kanaaf barreeffama akkasii kennee ta'uu danda'a. Tigireen Amaaraaf Oromoo walitti buusuuf kana taasiste. Egaa hammuma dandeettii Leencootti kun himame. Yoo ta'eera ta'e ammoo mootummaan Leencooni afartuu fi faarsu ajjechaa akkasii quba qabataanaan ka Leencoon gabba'ee dubbate sana maaf oolchuu hin dandeenye gaaffii Leencoo gaafannu ta'a deebisuu danda'a yoo ta'e. Ajjechaan ilmaan Oromoo baadiyyaa keessatti raawwataa tureef raawwataa jiru akkasumas ajjecha Hacaaluun wal qabatee Oromoon aarii fi xiiqiin bakka hundaa wal sossoosee warraaqsatti seenee jira. Siidaan Raas Mokonnon Harargee keessatti jigsamee jira. Galmi warraaqsa kanaa maal ta'uu qaba jettu? Galmi warraaqsa kanaa hundee qabsoo ishee ganamaa bilisummaa saba Oromoo guduunfaa itti godhee xumura argachuu qaban jedha. Waan xiqqootiin deebi'uu hin qabu. Hacaaluu Hundeessaa artistii jaalatamaa uummanni Oromoo mararsatu waan isatti fakkaate osoo irraa duuban jedhiin dubbate waa'ee siidaa Minilik hayyee inni maqaa siidaa sanaafis haa ta'u maqaa qabsoo hedduu gaggeessaa ture irratti diina hedduu horatee har'a wareegama kana kafaluu haa ga'u. Oromooni siidaa Minilikis maqaa Hacaaluun irratti wareegame sana buqqisuutu irra jiraata. Isa buqqisuun dura garuu isarraa dhumaa ajjechaan siichi artistoota keenyaa fi ijoollee keenya Oromoo hedduu Finfinnee keessatti kallattii adda addaanii waa'ee dhimma Oromoo irratti dubbatanii qaawwa hedduun itti baname
roorroof saaxilamanii jiranii kibbachuu ka danda'u sirna isa baasu tokko dhaabbatee goolabuutu irra jiraata. Namni hammana ga'u kuni uummanni bal'aan galaanni hammana ga'u kuni ijoollee isaa nama tokko lama sadii lakkoofsa qubaan fuunee lakkoofnu kana itti fakkuu dadhabuun qaanii guddaa. Oromiyaa keessa taa'ee handhuura biyya isaa keessa taa'ee dachee abbaa isaa irra taa'ee lafuma mataa isaa irratti halagaa ta'ee iyyuu jiraachuu miti jiraachuu dadhabee akkasitti roorrifamee jijjeefamuun qaanii sarraadhuma gabrummaan Oromoo keessa jirtu gabrummaa addunyaa irratti hiriyyaa hin qabne qaanii akkasii kana keessaa bahuutu irra jiraata waan ta'eef galmi warraaqsa Oromoo inni kaleessa eegale har'a sitti jiru boruu kan inni goolabamuu qabu sirna isa barbaachisu ilmaan isa keessaa bahan isaaf jiraatani warra akkasii sirna akkasii mootummaa mataasaa akkasii dhaabbachuun goolabamuutu irra jiraata. Kanaaf ammoo tolli hin jiru wareegama nu gaafata. Addunyaa kanarratti kadoof qananiin addunyaan warri har'a nagaa qabanii argatan kun tola dhufee hin beeku kumaatamatu itti kitimameetu aggahame. Tola namni namaa kennu hin jiru. Hundumtiyyuu tattaaffii wareegama waa hunda dhandhamatanii hadhaa gabrummaan qabdu dhandhamatanii ba'aa gabrummaa ofirraa buusuu nama gaafatu. Wareegama dhiyeessuun nurra hin jiraatu. Wareegama qabnu sanatti immoo firii gochuutu immoo nurra jiraata. Wareegama goggogaas kaffaluu hin qabnu. Wareegama goggogaa jechuun koo waanuma jiru hundumaa irratti namni imooshinaal nu taasise irratti gadi baanee harcaanee garuu osoo gadi ittiin godhin deebi'uun qaanii isa dhamma jedhu kana waan ta'eef gatii itti gochuu qabna. Gatiin isaa immoo bilisummaa saba Oromoo ta'uutu irra jiraata. Fireen Oromoon qabus kanuma. Keessaaf alaan wal hafuursuun, wal hadheessuun, wal hamachuun, quba walitti qabuun, qaawwa walitti banuun, ba'aa walirratti ilaaluun, rakkoo walii furuu dadhabuun Oromoo sadarkaa har'a jirruuf amma jirru kanarraa nu ga'e waan ta'eef inni beekaanis wallaalaanis ka qabus ka hin qabnes carraa qabu hundumaan hunda dandeettii beekumsa lubbuu itti gabbaruutu nurra jiraata. Isa kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo daandii irra jiru lubbuu itti gabbaruuf itti jira waan ta'eef uummanni Oromoo deemsa jireenyaa garaagaraa keessa jirummoo waan qabu hundaa itti darbachuutu irra jiraata. Kanaan goolab argata qabsoon Oromoo waan ta'eef sharafamuu hin qabdu. Duuba deebiin hin jiru, harka kennachuun hin jiru, gaddaan laphee dhabuun hin jiru. Namni boo'u yeroo hundumaa aarii cabsata. Namni imimmaaniin moo'ee ammoo haaloon baafatu. Oromoon artistii kanatti dhaadateetu awwaaluu qaba. Dhiichiseetu awwaaluu qaba. Xiiqii immoo kuufatuutu irra jiraata. Xiiqiin kuufatte immoo haaloo ta'uu qabdi. Haaloon kun immoo ba'uu qabdi. Haaloon kun immoo bilisummaa saba Oromoo daa'ima boruu Oromiyaa keessatti nagaan baatee galtu boo'icha haadholii imimmaan haadholii hedduu ka qoorsu ta'uutu irra jiraata. Saamti uummata Oromoof qabus isa kana. Sirni amma biyyicha bitaa jiru jaarsolii akka gara waraana bilisummaa Oromootti bobbaaseetu dubbatamaa jira. Kana irratti yeroo Oromoon bifa kanaan wareegamaa jiru keessatti jaarsummaa waraana bilisummaa Oromootti arguun akeekni isaa maalidha? Isinoo yeroo kanatti jara kana waliin haasa'uun bu'aan isaa maalidha jettu? Fedhii isaa immoo ni qabdu? Jaarsummaa gara obootti ergamu jedhamu waan quba qabullee hin qabu. Ammoo nuti kan jirru lola keessaa jaarsi lafa nagaatti bakka nagaatti kan inni waa'ee araaraa dubbatu hanga ani beekutti egaa haaluma kamiyyuu keessatti akkaataa amma jiramuun jaarsi harka duwwaa araaraaf deemu tokko dirree lolaa akkaataa inni itti seenuu danda'u beeku ani sa'aatii qabnu hundumaa nuti yeroo keenya lolaa yeroo dabarsaa jirrutti ummati keenya yeroo dhumataa jirutti kanaaf isa kana hanganatti quba qabu hin qabu. Jaarsummaa yoo barbaachise ammoo kanaan dura dubbadhe ammas yoo irra deebi'u ta'a ta'e malee waraanatu uummatarra jira. Uummatatu du'aa jira. Araarri kan inni adeemu eenyu waliinii siin galu. Kanaaf waa'ee kanarratti kana siin jechuu wanni barbaadu hedduun hin jiru. Gabaabaamatti quban qabu yoo jedhe isa kan akkasitti naa hubatte bareeda.
Hayyee jaalmarroo dhumarratti dhaamsi qabdan. Egaa dhaamsa kiyyallee fixadhee garuu maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo uummata Oromoo artistii kana jaalatu mararfatuu fi sagalee sochii warraaqsaa inni Oromiyaa keessatti hangaasaa ture jala bu'ee hordofee uummata Oromoo hedduu dammaqee qabsoo finiinsaa ture. Gaddi kuni gadda laphee nu cabsu ta'uu irra hin jiraatu. Jajjabina nu beeksisaa, tokkummaa nu beeksisaa, waliin dhaabbachuuf wal bira dhaabbachuu nu beeksisaa. Inni waan barbaadee fi waan amane sodaa tokko malee raawwatee nama darbee maatiin isaa immoo nama kanaa Oromoo hundaaf isa gumaachanii ilma Oromoo saba Oromoo hundaati waan ta'eefi egaa bakka jirru hundumaayyuu gaddaan liqinfamuu osoo hin taane xiiqii haaloo qabaannee gatii inni kafale sanatti gatii gochuutu nurra jiraatan jedha. Egaa maatii isaa uummata Oromoo hundaa jajjabina laatuu fi nu hundiyyuu gadda keessa jirra. Gadda kanaan garuu liqinfamnee laphee cabuun nurra hin jiraatu. Bilchinaa fi tasgabbiitiin gara deemnutti kallattii adeemnu hundumaatti manii qiyyaafanneetti deemaa jirru ishee xumuraatti akeekkannee akka sochoonu dhaabba kana dabarfachuu barbaada. Fayyaa ta'e. Hayyee jaalmarroo guddaa galatoomaa yeroo keessan qooduu keessanii fi ulfaadhaan isiniin jedha. Hayyee isinis warri reediyoo Arrata Biyyoolessaa Oromiyaa fayyaa ta'a galatoomaa isiniin jechuu barbaadanis. Tole ulfaadhaa.